Ashama harka fuulee hordoftoota Afranqalloo Diijitaal Miidiyaa oduu guyyaarraan tanaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu waliin Ansamiir Jooteeti. Ministeerri daldaltoonni jimaa eeyyama haaraa akka baafatan gaafateeti jira. Ministeerri daldaltoonni alergii jimaa irratti bobba'an onkololeessa 27 hanga 15tti eeyyama hojii akka baafatan gaafate. Daldalli jimaa akkaataa qonnaan bulaan fayyadamaa taasisuudhaan hoogganamuu qabus ibsameeti jira. Galii biyyattiin argachuu qabdu akka argattu taasisuu fi daldaltoota seeraan alaa irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu obbo Gabra Masqal dubbataniiti jiru. Daldaltoonni kanaan dura eeyyama qabanis ta'ee kan haaraa baafatan yeroo murtaa'e keessatti ulaagaalee barbaadamu guutatanii eeyyama akka baafachuu qabanis dubbataniiti jiru. Warreen eeyyama kana haaromsanii takka ulaagaalee guutuu baatan irratti eeyyamni isaanii guututti akka haqamuu danda'u obbo Gabra Masqal dubbataniiti jiru. Oduu keenyatti aanuun mariin nagaa marsaa lammaffaan mootummaa Itoophiyaa fi waboo jidduutti adeemsifamu bakka ajajaa waraanaa waboo argamutti Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Naasir Hussein dabalata qaba. Ajajaan olaanaa waboo marii nagaaf Taanzaaniyaa galan. Marii nagaa marsaa lammaffaa mootummaa fi waboo jidduutti adeemsifamu bakka ajajaa waraanaa waboo Jaalmarroon argametti Taanzaaniyaatti eegalameetii jira. Marii marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribsaa yookaan Jaalmarroo jedhamuun beekamu hirmaachisee kibxata kaleessaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti eegalamu. Addeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyeenya qaban lama dubbatan. Gargaarsaa fi haala mijeessummaa giddugaleessitoota alaatiin Jaalmarroon daggala lixa Oromiyaa keessaa helikoophteraan gara buufata xiyyaara Dambidollootti dhiyootti jirutti erga geeffameen booda xiyyaaraan gara iddoo marii kun gaggeeffamu Taanzaaniyaatti balali'eeti jira. Kunis marii fuullee hooggantoota waraanaa olaanoo fi mootummaa federaalaa waliin taasisu isa jalqabaati taha jedhan. Ji'a eeblaa bara kana bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf wal arguun marii torbee tokkoof ture Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti gaggeessan yoo ta'u kunis wal dhabdee waraanaa waggoota 5f dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumamee xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kan kaayyeeffate ta'uu isaa ibsan. Gamni lachuu marii taasifame irratti fooyyee gaarii argamuu kan ibsan ta'us mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumurame. Mootummaan federaalaa marii kana haalaan kan jajjabeessu jechuudhaan ibsus garuu mariin marsaa kana keessatti dhimmoota tokko irratti waliigaltee irra ga'uun dandahamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waboon dhimmoota tokko irratti wal hubannoon kan irra ga'ame ta'us mariin marsaa kana irratti dhimmoota siyaasaa irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jeetii ture. Akka maddeen dippiloomaasii irraa hubannetti qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa hammataman akkasumas miseensonni waboo bakka bu'an lama torban sadan darban keessa marii siyaasaa haaromfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessa eegalee qondaaltota waraanaa olaanoo gama lameen jidduu jiru adeemsifamee jiruuf karaa saaqee jira jaan. Aangawoonni marii siyaasaa torban sadeen darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessutti yoo deeme akka itti makaman ni eegama jechuudhaan maddeen dippiloomaasii ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin taaneef maqaa isaanii akka hin dhaamne barbaadan maqaa hirmaattota marichaa osoo ifa hin godhin himaniitii jiru. Haala mijeessitootaa fi marii kana keessatti abbaan taayitaa misooma mootummaa giddugaleessaa IGAD barreessaan olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo marii kana keessatti haala mijeessaa giddugaleessaati kan jedhan maddeen dippiloomaasii kunneen warra walitti dhufeenya cimaa qaamolee mariisisan waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisu garee lamaaniinuu beekumtii argateetii jira jedhan. Dhimma kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin yaadni kenname tokkolleen hin jiru jedhan. Oduu keenya gara biraatiin waggaa 5 keessatti si'a 10 ol haleellaan nurratti aggaamame jechuudhaan Oromoonni Walloo dubbatan faayidaa isaanii dabalata qabdi. Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursiitti haleellaa hidhattoonni Amaaraa fannoo aanaa Ifraataa Gidim irraa dhufan ganama irraa eegalee raawwateen hordofee walitti bu'insa hidhattoota kunneen fi jiraattota aanichaa gidduu uumameen jiraattota 18 ajjeefamaniiru. Jiraataan aanichaa tokko isaan fannoo loluu mootummaa waliin qabanis ummata keenya irratti halloo bahuu barbaadu mootummaa Oromooti kan nu lolu jedhanii waan yaadaniif halloo keenya Oromoo nu gidduu jiru irratti jalqabnee jedhanii nutti ka'an. Har'aa miti haleellaan kan jalqabe erga mootummaan kun gara aangootti dhufe yeroo 10 ol ni ta'a jedha. Jiraataan kan biraa ammoo waraana cimaa dilbata darbe tureen ummata aanichaa irraa nama 18 ol du'uu nama 30 ol madaa'ee hospitaala yaalamaa jiraachuu fi isaan keessaa kan miidhaan ulfaataan irra ga'ee 10 ta'an gara hospitaala Rifiraal Daseetti ergamuu hime.
Tapha kubbaa miilaa yaadannoo waggaa tokkoffaa boqochuu Dr. Artist Ali Birraadhaa fi artistoota hooggantoota magaalaa Dirree Dhawaa jidduutti taasifameen kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadir Jawaar haatirika hojjetan jedhame. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyaata. Tapha kubbaa miilaa yaadannoo waggaa tokkoffaa boqochuu Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa fi artistootaa fi hooggantoota magaalaa Dirree Dhawaa jidduutti taasifameen kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadir Jawaar haatirika hojjetan. Yaadannoo waggaa tokkoffaa boqochuu Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa sababeeffachuudhaan wal dorgommii kubbaa miilaa kaleessa galgala garee hooggantoota bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fi artistoota jidduutti gaggeeffameen gareen hooggansa magaalaa Dirree Dhawaa injifate. Wal dorgommii michoomaa kanaan gareen hooggansa magaalaa Dirree Dhawaa garee artistoota goolii 7 fi 4 injifachuun badhaasa waancaa argataniiti jiru. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadir Jawaar tapha kanarratti goolii 3 galchuudhaan haatirika hojjetaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatti yeroo achi dabarru gareen daldala Harraambee kitaaba kutaa tokkoffaadhaa hanga kutaa 8tti gatii qarshii miliyoona 1.5tti tilmaamamu mana barnootaa garagaraatiif arjoomuun dhagayame. Nasir Hussein akkatti aanutti isinii qindeessa. Gareen daldala Harraambee kitaaba barnootaa miliyoona 1.25 arjoome. Gareen daldala Harraambee kitaabota barnootaa kutaa tokkoffaa hanga 8ffaa miliyoona 1.25 ta'u biyya alatti itti maxxansiisee manneen barnootaatiif arjoomeeti jira. Kitaabonni kunneen manneen barnootaa magaalaa Adaamaa, Shaashamannee, Baatuu, Moojoo fi Bishooftuu, Asallaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argamaniif raabsamanii. Gargaarsi kun marsaa jalqabaa yoo ta'u, itti fufuudhaan godinaalee Oromiyaa hunda qaqqabsiisuuf kan hojjetan ta'uu fi gara fuulduratti sadarkaa biyyaalessatti kitaaba maxxansiisuun raabsuu fi karoora kan qaban ta'uu isaaniitii dubbatan. Meeshaaleen deeggarsaa barnootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi fedhii barataa guutuun hojii dhaloota qaruu fi qulqullina barnootaa dhugoomsuuf yaadame kan raawwatame ta'uu pirezidaantii yuunivarsiitii Harraambee Habtaamuu Takkaa dubbatan. Qulqullina barnootaa fiduuf barnoota keenya rakkoo keessaa baasuuf mootummaa qofa kan furamu waan hin taaneef hundi keenya gahee keenya bahuu akka qabnu Habtaamuun dubbatan. Itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Galaan Walda Mikaa'el hojii mootummaan hojjetu cinatti dhaabbileen dhuunfaa fakkeenyummaa kan hordofuun gahee irraa eegamu akka bahan dhaamaniitii jiru. Egaan hordoftoota Afran Qalloo Digital Media oduun keenya ka guyyaa irraan tanaa walitti qindeeffannee kanuma ture oduu kana walitti qindeessuudhaan kan isin faana ture ana Samir Jooteetii fi ogeessa kaameeraa Saalaa Abdulakiim wajjin ta'uudhaan isin faana turre Afran Qalloo Digital Media areera uummataa.